Maqaabba kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoos kasin jaallatu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Araarsummaan haadha keenyaa qulqulleetti dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa kadhannaan tolootaa hunduma keessan faana hunduma keenya faana haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan gadduudhaan soomuudhaan gara kootti deebi'aa. Anis gara keessanittan deebi'aa jedha. Jecha kana kan argannu macaafa Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa arganna. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti guyyaa irraa kan egaa mata duree barnoota keenyaa taasifannee jireenya keenya keessatti sagalee Waaqayyoo jireenya lubbuu keenyaa akka nuuf ta'uuf waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti egaa warreen chaayinaalii kanaaf haaraa taatan hundumti keessan sabiskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna. Kanaan booddee karaa chaayinaalii dhangaa lubbuutiin gaafiiwwan isin gaafachaa turtanis karaa kanaatiin deebiin ilaalla waan ta'eef chaayinaalii kana irratti barnoota gahaa argachuu dandeessu. Waan gaafii isinitti waan isiniif hin galle gaafachuudhaan deebii guutuu argachuu ni dandeessu jechuudha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbinaa jechuudha. Baga jala bultii sooma gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos baga nagaadhaan geessanii baga walumaan geenye. Soomni kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa Waaqayyo nuuf haa taasisu. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Egaati macaafni qulqulluun maal jedha? Ammayyuu jedha garaa keessan guutuudhaan, laphee keessan guutuudhaan, gadduudhaan, gaduuf deebisuudhaan gara kiyyatti deebi'aa jedha. Ammayyuu gaafa jedhu egaa ammaaf ammatti yeroo amma keessa jirru kanatti jechuudha. Kaleessa haa ta'u, ji'a kana haa ta'u, waggaa kana haa ta'u, waggaa lamaan kana haa ta'u, tariitii soomtaniitu ta'a, tariitii gadditaniitu ta'a, tariitii gadoof deebistaniitu ta'a jechuudha. Namni karaa baay'eedhaan gadduu danda'a. Jireenyi isaa gaafa itti ulfaate gadduu danda'a. Rakkoon garaa garaa gaafa isa mudate isa qunname gadduu danda'a. Gaddi amma jennu kun garuu gaddawwan waggoota darbaniif yeroowwan darban hunduma keessatti gaddina irraa adda. Sababiin isaa maaliif yoo jenne gaddi nuti amma gadduu qabnu waa'ee cubbuu keenyaaf, waa'ee yakka keenyaaf waan balleessineef gaddinee badiin keenya sun fuula Waaqayyoo fuulduratti dhiifama akka nuuf argatuuf Waaqayyo irraati yeroo itti dhiifama gaafannu jechuudha. Namoonni baay'een soomni dhufeera gaafa jedhan baay'ee isaaniitu gadda. Sababiin isaa kaleessa hin nyaatu yoo ta'e, hin dhugu yoo ta'e, haalli jireenya isaanii foon irratti bu'uureffamee kan jiraatu yoo ta'e, soomni sun waan dhaabatuuf, nyaanni sun waan dhaabatuuf, waan soomaniif jecha manni foonii waan cufamuuf, haalli hundumtuu waan sirratuuf jecha namoonni gadduu danda'u. Baay'een isaanii garuu soomni gaafa galu caalaa gaafa soomni hiikkatu gaafa faasigaan gahee jedhamu baay'een namootaa ni gammadu. Torbee lamaan dura otoo soomni hin hiikkatiin wantoota garaa garaa qopheessuudhaaf fooniif kan ta'an qarshiillee hin qaban yoo ta'e qusannoodhaan walitti qusatanii qirca fudhachuudhaaf waan baay'eedhaaf ni qophaa'u. Garuu gaafa soomni gaddu gaafa soomni galu immoo namoota baay'eetu gaddaa jechuudha. Kanaaf gadduun kan irra jiraatu eeyyana ammadha. Maaliif gaddinaa? Waa'ee cubbuu keenyaatiif gaddinaa.
maaliif boonyaa waa'ee cubbuu keenyaatiif boonyaa maaliif mataa keenya gad deebisnaa waa'ee yakka keenyaaf waa'ee badii keenyaa sanaatiif jecha mataa keenya gad of deebisnee gara lubaatti deebnee gaabbii galuudhaan waaqayyo irraa dhiifama gaafannaa jechuudha. Kanaaf macaafni kun ammayyuu garaa keessan guutuudhaan laphee keessan guutuudhaan gadduudhaan gad of deebisuudhaan gara kootti deebi'aa anis gara keessanitti nan deebi'aa. Uffata keessan hin tarsaasinaa laphee keessan tarsaasaa uffata keessan caala laphee keessan qulqulleessaa badiirraa yaada hamaarraa waaqayyoon kan hin jaallanneerraa kaleessa nama gaddisiisaa turre yoo ta'e nama hamachaa turre yoo ta'e hamii keenyarraa deebi'uudhaan waan balleessine sanitti waan yakkine sanitti yakka keenyaaf yeroo itti gaddinu jechuudha. Balleessaa gaafa jennu namni cubbuu gaafa hojjetu waa lama balleessa. Tokko dhala namaa kan ta'e obboleessa isaa gaddisiisaa lammaffaan immoo waaqayyoon ni gaddisiisaa. Kanaafiyyuu nuti jireenya keenya keessatti waan gaddisiisne sanaaf dhiifama gaafachuun barbaachisaadha. Kanaafidha macaafa qulqulluu irraa gaafa dubbisnu macaafa Yoelii boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkasuma jedha. Sooma qulqulluu labsaa jedha. Walgahii qulqulluu waamaa nuun jedhee nutti dubbata. Sooma qulqulluu jechuun kan akkamiitidha? Amma fakkeenyaaf baroota baay'eedhaaf hin soomnaa. Waggaa baay'eedhaaf namoonni sooman soomu. Soomni nuti soomnu kun waaqayyoon biratti akkamittiin fudhatama argachuu danda'a? Soomni qulqulluun isa kamidha? Soomni gaariin waaqayyo nuuf fudhatu waaqayyo biratti deebii gaafii keenyaaf deebii nuuf deebisisuu danda'u isa kamidha jennee soomuun barbaachisaadha. Addaan baasuun barbaachisaadha. Waanuma namni soomeef soomna taanaan waanuma namni nyaata lagateef nyaata laganna taanaan baay'ee rakkisaadha. Soomni qulqullaa'uu kan danda'u akkamitti yoo jenne soomni qulqullaa'uu kan danda'u inni jalqabaa laphee keenyarraati. Yaada hamaa keenyarraa waan waaqayyo hin jaallannerraa hin sobiin hin ejjiin sobaan dhugaa namarratti hin bahin ana malee waaqa biraa hin waaqessin jedhanii abboon keenya macaafa qulqulluu irratti kan nuuf barreeffamee jiru yommuu nu barsiisan isa dhageenya sana hojiitti hiikuudhaan waan balleessine sanaaf gadduudhaan gadda keenya sanaatiin immoo waaqayyoon gammachiisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle namni nyaata isaaf hin taane gaafa soorratu gaafa nyaatu yookiin nyaata ture ta'uu danda'a bishaan ture ta'uu danda'a bishaan qulqulluu hin taane ta'uu danda'a nyaata sana gaafa nyaatu isa dhukkubsuu danda'a. Ambiibaa, coggaarraa, inkulaalisii, garaa dhukkubbii garaa garaa wantoota nyaatarraan namatti dhufan ta'uu danda'u isaan kun. Gaafa kana qaamni keenya gaafa nu dhukkubsatu dhukkuba sanarraa fayyuudhaaf jecha gara mana yaalaa deema. Eenyutu mana yaalaa deema? Nama dhukkubsatutu mana yaalaa deema. Erga mana yaalaa deemeen booddee mallattoolee dhukkubaa waan isa sarratti raawwatamaa jiru sana hundasaa doktoritti himee doktorii sun immoo qoricha sana laataaf jechuudha. Qoricha sana fudhatee erga dhukkuba sanarraa fayyee namni dhukkuba irraa fayye kun waan isa itti dhukkuba hin beeka waan ta'eef madda dhukkubichaa hin beeka waan ta'eef nyaata alaa ta'uu danda'a nyaata ture ta'uu danda'a bishaan irraa ta'uu danda'a waan ta'eef dhukkubni isaa inni jalqaba deemee mana yaalaa deemee fayyisuun akka ittiin deebineef nyaata sana lammaffaa deebi'ee nyaatu jechuudha. Deebi'ee nyaata yoo ta'e nyaata alaa sana deebi'ee soorrata yoo ta'e ammas dhukkubni sun isa qaba mana yaalaa deemee dirqama yaalamuu qaba qarshii baasaa jechuudha. Kun dhukkuba foonii jedhama. Dhukkuba lubbuu kan jennu immoo waan waaqayyo raawwatinaa nuun jedhee cubbuu kan ta'an fuula waaqayyo fuulduratti gaarii kan hin taane kan waaqayyoon hin jaallanne hunduma gaafa nuti hojjennu lubbuun keenya dhukkubsatti. Lubbuun keenya gaafa dhukkubsattu immoo nagaa dhaabnaa, fayyaa dhaabnaa, jireenyi keenya hin jeeqamnaa, osoo rafnuu boqonnaa dhaabnaa, illiinaan keenya yeroo hunda osoo nu waqqasoo osoo gaddinu jiraanna. Diinni karaa adda addaatiin kiftatii argatee karaa sanaan seenee jireenya keenya jeequudhaan, jireenyi keenya jeeqamuudhaan, nagaan dhabamuudhaan, jaalalli dhabamuudhaan,
ollaaf ollaatti manaaf mana keessatti maatii gidduutti nageenyi dhabamuudhaan boora'uudhaan waan hundumtuu eegaati jireenya keenya keessatti waan akkasii gaafa uumamu gaafa nuti yakka uumnu gaafa nuti cubbuu raawwannu ta'uu danda'a. Kanaaf dirqama maal ta'uu danda'u nurra jiraataa cubbuu keenya sanarraatti deemnee qulqullaa'uun barbaachisaadha. Deemnee of yaalchisuun barbaachisaadha jechuudha. Eessatti of yaalchisnaa? Mana yaalaatti. Manni yaalaa sun eessa? Bataskaanatti. Maaltu achi jira? Doktorotaatu achi jira. Eenyu faatu achi jira? Abbootii lubootaatu achi jira. Biyya lafaarratti akka isaanii kaniif, biyya lafaarratti akka isaanii dhaniif, kan isaan lafarratti dhan samiirratti dhamaa akka ta'u, kan isaan lafatti kan akka samiirratti hiikamaa ta'u aangoo Waaqayyo isaaniif laate doktoroota biyya lafaa caala ogummaa Waaqayyo kan qaban Waaqayyo kan isaaniif kenne furtuu mootummaa Waaqayyo kan isaaniif laate kan akka Phaawulos kan akka Phexros fa'aa kan bakka bu'an abboolii keenya jiru. Maal jechuudha jennee gaafa laalle biyya lafaarratti kan isaanii hidhan samiirratti dhamaa haa ta'u kan isaanii kan hiikamaa ta'u gaafa jennu maaliiku kan jedhu immoo addaan baasnee beekuu danda'u nurra jira. Namoonni tokko tokko luboota fakkaatanii akkuma lubootaatti fannoo qabatanii gonfoo taasifatanii qabatanii ajaja Waaqayyo kan hin raawwanne abboommii Waaqayyo kan hin eegne dhalli namaa akka inni mootummaa Waaqayyo hin galleef akka inni mootummaa Waaqayyo hin dhaalleef jecha hafuura xonqolaadhaan hafuura matatii jinniidhaan qabamanii ilmaan namootaa xonqolaadhaanis kan hidhan jiraachuu danda'u. Waaqayyo garuu kan laate isa kana miti. Akka isaan hidhaniif biyya lafaarratti kan isin hidhan hidhamaa haa ta'u jedhee kan isaaniif laate isa kana miti. Ilma namaa akka hidhan miti. Hafuura hamaa fayyadamanii akka ilma namaa jireenya dhabsiisan osoo hin taane hafuura hamaa isa jalqaba samiirraati. Ani Waaqayyo ta'uun barbaada jechuudhaan aangoo Waaqayyo fudhachuu barbaadee ergamaan Waaqayyo qulqulluu Mikaa'eliin gara biyya lafaatti gad darbate isa wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irra jiru sana. Jawwicha sana bineensicha sana hafuura hamaa sana daabiloosiin hidhu jechuudha. Maayidhaan hidhu kadhannaa isaaniiti. Silxaana isaaniin kennameef akka dhala namaa hin jeeqneef jireenya mucaa namaa keessa seenanii akka isaan hin digneef jecha hafuura sana akka isaan hidhaniif kan Waaqayyoon aangoo isaaniif laate. Duka bootaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deemaati. Maqaa Abbaa Ilmaa fi hafuura qulqulluudhaan cuubaati. Bartoota koo taasisaa erga jedheen booddee hafuurota hamootaa baasaa. Kan dhukkubsatan fayyisaa. Kan dagataman yaadadhaa. Kan kufan kaasaa. Kan iji isaanii jaamaa ta'e ija isaanii ibsaafi. Kan shibaa ta'an akka isaan kaanii deeman taasisaa. Hidhaatti kan jedhan hidhaa isaanii sana irraa hiikaa jedhee aangoo kana isaaniif laata. Kanaaf kan isaaniidhaan diinadha. Kan isaanii kan immoo ilma namaati. Addaam cubbuu hojjetee yakka hojjetee waggaa 5,500 guutuu ilmaan isaa dabalatee kiyyoo daabiloosiin hidhamee si'oolii keessa jiraachaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo nama ta'ee nama isa taasisuu fi iddoo isaa jalqabaa sanitti isa deebisuudhaaf jedhee dhufee hidhaa daabiloos irraati aarsaa of taasisee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee Addaamii fi ijoollee isaa hunduma hidhaa daabiloos jalaa hiikee gara gannataatti deebise. Abbooliinis akka isaan kana godhaniif kan barbaadu Waaqayyo. Akka isaan hidhaa cubbuu irraa namoota hiikan, akka isaan hidhaa daabiloos irraa namoota hiikan, akka isaan fayyina ilmaan namootaadhaaf labsan, akka isaan hafuura hamaa hidhan, akka isaan daabiloosin ifatan kennaa kana kan laateef isa kanaaf jechuudha. Kanaaf aangoo kana kan isaaniif laate kanaaf. Kanaaf sooma qulqulluu labsaa jechuun sooma akkasiidha jechuudha. Kan yaadni foonummaa keessa hin jirre, laphee qulqulluudhaan kan soomamu, hammeenyi keessa kan hin jirre Waaqayyoon kan jaallatu, Waaqayyo biratti fudhatamaa kan ta'u sooma akkasii soomuun barbaachisaadha. Sooma keenya keessatti maal fa'aa soomnaa? Waqtii sooma keenyaa keessatti maaltu dhorkamaa? Wantoota jedhaman gaafa laallu yeroo baay'ee namoonni nyaata qofa lagatu. Yeroo baay'ee namoonni jireenya keenya keessatti maal laganna? Nyaata qofa. Sirriidha nyaata akka lagannuuf macaafa qulqulluu irratti nuuf barreeffameera. Qulqulluun abbaan keenya faarfataan Daawit ani yeroo soomaa kootti jedhe. Nyaata dhabuurraan, foon dhabuurraan kan ka'e, killee dhabuurraa kan ka'e
dhadhaara burraan kan ka'e qaamni koo hin huqqate jedhee dubbate. Daani'elis boqonnaa 10 irratti ani yeroo xoomii kootti torbee sadiif daadhii waayinii afaan koo hin seenne foon dhadhaan killeen afaan kiyya hin seenne jechuudhaan wantoota xoomamuu qaban nutti hime. Wantoota akka kanaa xoomuun barbaachisaadha. Fedhii foonii kan kakaasuu danda'an, gara cubbuutti kan nama galchuu danda'an, qaama namaa kan ijaaran xooma keessatti irraatii bilisa ta'uun barbaachisaadha. Xoomii jechuun egaa amala jireenya keenya keessatti argamsiisaa turre keessaa amala keenya jijjiiruudha. Fooyyessuudha, jijjiirama amalaa fiduudha. Kaleessa hin sobna yoo ta'e soba keenya irraa deebi'uudha. Kaleessa hin hanna yoo ta'e hanna keenya irraa deebi'uudha. Kaleessa nama amanna yoo ta'e hamii keenya irraa deebi'uudha. Waan Waaqayyo hin jaallanne irraa deebinee gara Waaqayyootti yaada keenya sirreeffanne kan Waaqayyoon galateeffannu jechuudha. Kanaaf egaa xooma kana keessatti egaa wantoota Waaqayyoon hin jaallanne irraatii of dhorkuun barbaachisaadha. Nama arrabsuurraa, nama hamachuurraa, walirratti ka'uurraa, walirratti wal ijaaruurraa, dheekkamsa keessa galuurraa, machiirraa, naaffarraa waan Waaqayyo hin jaallanne kamirraayyuu deemuun barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin taane ija keenyaan amaa ilaaluurraa, gurra keenyaan amaa dhaga'uurraa, afaan keenyaan arraba keenyaan amaa dubbachuurraa, luka keenyaan bakka Waaqayyo hin barbaanne bakka cubbuu deemuurraa, harka keenyaan waan Waaqayyoon hin jaallanne waan Waaqayyoon hin feene tuttuquurraa wantoota akka sanarraatii qalbii keenya yaada keenya deebisuun barbaachisaadha. Qulqulluun Yohaannis akkuma dubbate egaa yaada keenyaan hundumaan sassaabbannee gara Waaqayyootti deebinee akka xoomnudha kan barbaadu. Waaqayyoonis Isaayyaas irratti dubbateera. Boqonnaa 56 irraa kaastanii gaafa dubbistanii ani xoomaan amma isin xoomaa jirtan kana akka amma xoomaa jirtan kanatti yoo itti fuftan waan isiniif fudhatamu waan isiniif dhaga'amu isinitti hin fakkaatin jedhee kaa'e. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 56 irraa kaastee 58 irraa kaasnee gaafa dubbisnu dhiifama. 58 lakkoofsa 4 irraa kaasnee gaafa dubbisnu kinoo isin yeroo xoomtan wal qocholtu, wal loltu, abootteedhaanis wal rukuttu. Akkana amma xoomaa jirtan kanatti immoo itti fuftu yoo taatan osoo wal qocholtanu, osoo wal hamattanu, osoo wal irratti kaatanu, osoo hinaaffadhaan deddeebitanu, osoo soobdanu, abboommi Waaqayyo osoo hin eegin akka amma xoomaa jirtan kanatti itti fuftu taana xoomni keessa waan isiniif fudhatamu isinitti hin fakkaatin jedha. Xoomni ani fo'adhe kan akkasii miti. Xoomni ani fo'adhe jireenya keessatti warra rakkatan furuu, akka callaadduu bishaan keessaa of cooloksuu osoo hin taane, xoomna jedhanii nyaata lagachuu bichaa osoo hin taane, of huqqisuu qofa osoo hin taane, warra gaddan gammachiisuu, warra beela'an nyaachisuu, warra dheebotan obaasuu, warra gaddan gammachiisuu, warra karaarraa badan karaatti deebisuu, warra hidhamanii jiran hiikuu, warra gaddan gammachiisuu, warra bu'aan warra gadda keessa jiran yaadachuudha malee akka isin amma xoomtan walirratti ka'aa hinaaffadhaan deddeebi'aa xoomtan kanatti yoo xoomtan kadhannaa keessanii xooma keessan isin fudhadhu. Kanaaf Waaqayyoon xooma keenya akka nuu fudhatuuf kadhannaa keenyas akka nuu fudhatuuf maal gochuu danda'u nurra jiraata. Laphee qulqulluudhaan xoomuun, warra gaddan yaadachuun, warra beela'an nyaachisuun, warra dheebotan obaasuun, karaarraa warra badan karaatti deebisuun barbaachisaadha. Kanaaf waqtii xoomii kana keessatti egaa xooma keenya keessatti yeroo hundumayyuu kan turuu qabnu kadhannaadhaan, sigdatiidhaan, xoomiidhaan turuu danda'u nurra jiraata. Isaan kun sadan obboleewwanidha. Xoomni, sagadni, kadhannaan walirraa hin fagaatan. Addaan baahuu isaan bira hin jiraatu. Isaan kana wal simsiisnee hin xoomna hin sagadna taanaan diina keenya diiyaabiloos injifachuu dandeenya. Kennaa hafuura qulqulluu argachuu dandeenya. Hiccitiisa dhokataan nuu ifuu danda'a. Lapheen keenya, jireenyi keenya hundumtuu nuuf sirratee mootummaa isaa dhaaluudhaaf gaabbii yoo galle jireenya bara baraa argachuu dandeenya. Keessumattuu xoomni egaa jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Hafuura hamaa baasuudhaaf, jireenya keenya sirreessuudhaaf xoomni iddoo guddaa qaba. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irraa kaastanii gaafa dubbistan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foonitiin biyya lafaarra deddeebi'aa innaa turetti namni tokko mucaansaa jalaa dhukkubsatee gara duuka bu'oota Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti fidee akka isaan fayyisaniif gaafatee ture jechuudha. Garuu isaan fayyisuuf hin dandeenye. Gaafa kana mucaa sana gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fidee
yaa gooftaa gara bartoota keetti mucaa koo fidee dhufeen jira mucaan koo garuu na jalaa dhukkubsataa yeroo hunda gara ibiddaatti gara bishaanitti kaachisaa hafuura hamaadhaan qabameetu jira lafaanis isa maraa akkasumallee ancufa afaan isaa keessaa yaasaa maramartoo ittiin taphata waan ta'eef yaa gooftaa maaloo ati mucaa koo naaf fayyisi gaafa jedhuun egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura hamaa sanarraa abboomee mucaa sana fayyise. Lukaboonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iccitiin kun isaaniif galuu didee yaa gooftaa nuufuu abboomamuu didee nutu hafuuricha hamaa baasuu dadhabne siifoo akkamitti abboomame kana gochuu kan dandeenyu akkamittidha ogummaa akkamitti humna akkamiitiin hin gaafa jedhanii gaafatan isa kan ammaa baasuun kan danda'amu isa kan ammaa aari'uun injifachuun kan danda'amu soomii fi kadhannaadhaan malee hin danda'amu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti dubbateera. Kanaaf hafuura hamaa injifachuudhaaf hafuura hamaa mo'achuudhaaf bilisa bahuudhaaf jireenyi keenya akka nuuf qajeeluuf soomiin kadhannaan saganni barbaachisaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti hojii gaarii itti daballee wantoota sadan kana adeemsine taanaan waan ittiin diina keenya waan nuti diina keenya hin injifanneef hin jiru jechuudha. Kanaaf diina keenya injifachuudhaaf hafuura hamaa jireenya keenya keessaa baasuudhaaf inumaatu yeroo soomii kanatti fayyadamne jabaanni soomu qulqullummaadhaan deddeebi'uun mana waaqayyoo deddeebi'uun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo isa baranne san hojiitti kun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee gaafiiwwan kana waa'ee soomii irratti yoo kaasne ilaalle Munaafiqonni yeroo baay'ee Yesuus Kiristoos nuuf soomeera soomni nu barbaachisu innoo gadaama Qorontos keessatti deemee waan nu soomee jiru kanaan booddee cubbuu soomuu qabu danda'utu nurra jiraata malee nyaata soomuun hin barbaachisan yeroo dubbatan akkasummaa taataanaan Yesuus Kiristoos immoo nuuf soomeera Yesuus Kiristoos immoo nyaata akka nuti nyaannuuf nuuf soomee jennee gara sanatti finnee fedhii foon keenyaa raawwanna taanaan Yesuus Kiristoos immoo yemmuu biyya lafaarra jirus nyaata nyaateera maarree Yesuus Kiristoos nuuf nyaateera Yesuus Kiristoos nuuf dhugeera jennee nyaata dhiisnu tureere akkasin turre Yesuus Kiristoos immoo nuuf soomee osoo jenne Yesuus Kiristoos nuuf nyaateera miti oodhaa kun foon kooti nyaadhaa dhiiga kooti dhugaas jedhee jalqaba irratti koo waan raawwachuudhaaf jedhu raawwateetiin kan nutti agarsiisa. Kanaaf kun yaada dogoggoraati. Kanaaf soomuudhaan hafuura hamaa injifachuu akka dandeenyu Yesuus Kiristoos iyyuu nutti beera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irrattis kaa'eera akkamittiin akka soomuu qabu yeroo soomtanitti akka warra of agarsiistotaa hin ta'inaa mataa keessan dibachuudhaan dhiqachuudhaan fuula keessan isin bosoomsinaa akka soomtan namoonni isin irratti hin beekin isin dhoksaatti kan raawwattan abbaa keessan isa samii irraati gatii guddaa argattu waan ta'eef isaan warri of agarsiisuudhaaf deddeebi'an akka sooman akka kadhannaa taasisan namootatti agarsiisuudhaaf jecha karaa irratti bahanii waan garaagaraa raawwatu. Isin garuu akkasiin taasisinaa hin jedhu. Waan raawwattan iccitiidhaan raawwadhaa. Waaqayyoon inni dhoksaa iddoo dhoksaa jiru immoo dubbii keessa yaada keessa isa dhoksaatti isin raawwattan hundumaa isiniif beekaa. Kanaafiyyuu sooma kana keessatti haala kanaan kan soomnu. Egaatii soomni kun torbeewwan 8 of keessaa qaba. Zawarrade irraati jalqabee hanga Hosaayinaatti yookiin immoo hanga guyyaa sadhumaa torbee 8ffaatti jechuudha. Zawarrade jechuun samii irraati bu'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fedhii abbaatiin fedhii hafuura qulqulluutiin fedhii isaatiin gadameessa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii keessa buluudhaan badii keenyaaf jecha balleessaa keenya kaasaa nuuf kaffaluudhaaf jecha dhufuusaa kan agarsiisudha. Egaa torbeewwan kana keessatti torbeewwan 8tu jiru isa gara fuulduraatti barachuu dandeenya. Gama biraatiin immoo soomni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soome guyyaa 40 halkan 40. Nuti garuu sooma kana keessatti guyyaa 55 soomnaa jechuudha. Sababiin isaa maaliif yoo jenne akka seera mana amantaa keenyatti sanbannii fi qidaameen yookiin guyyoonni sanbataa fi dilbata jedhaman sooma keessatti hin sagadaman. Sigdatiin hin jiru guyyaa sana. Walumaa galatti guyyaa 40 kana keessatti egaa qidaamee meeqatu jira? Qidaamee 7 fi sanbata 8tu jira. Walitti meeqa dhufu 15 dhufu jechuudha. Bakka sana bakka buusuudhaaf jecha manni amantaa keenya meeqa itti dabalatee guyyoota 15 itti dabaluudhaan guyyaa 55 akka soomamu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa dogoggoruun danda'uun nurra hin jiraatu as keessatti. Bakka sana bu'ee malee waan biraa miti jechuudha. Qadaamiif sanbanni soomamu gaafa jennu
nyaata hin nyaanna cubbuu hin hojjenna jechuu keenya miti. Guyyaa kaan qiddaaseen sa'aatii boodadha. Sa'aatii 9 irratti kan inni xumuramu isaan booddeedha nyaata kan nyaannu. Sanbataa fi dilbata garuu qiddaaseen ganama waan ta'eef sa'aatii 4 booddee namni waan soorata nyaatuuf guyyaa sana kadhannaa gochuun hin danda'ama. Garuu guyyaa sana saganni waan hin jirreef guyyaa gizitiitti jettee mana amantaa keenya waan barsiistuuf hin coomamu jechuudha. Guyyootiin hin sagadamne ji'a Faasikaa kana keessa yookiin ji'oota lamaan kana keessatti guyyaa 12 yookiin guyyaa qulqulluu Mikaa'elii, guyyaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, gaafa 21 guyyaa Baalee Waldii yookiin dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa 29 sanbata lamaan. Isaan kun shanan abbooliin keenya akka nuti guyyaa kana hin saganneef kadhannaa keenyaan garuu itti fufuu dandeenya, cooma itti fufuu dandeenya, akka hin sagadamneef abbooliin keenya egaa gizitiidhaan waan ganamuuf kaanitu jiru. Ajaja gaarii darbe immoo fudhachuun barbaachisaadha. Abbooliin keenya kan nuuf laatan immoo fudhachuun barbaachisaadha waan ta'eef yeroo baay'ee gaafiin ni ka'a waan ta'eef kanarratti namoonni hundumtiyyuu kanarratti egaa beekuu danda'utu isaan irra jiraata jechuudha cooma kana keessa. Cooma kana keessa gaaffii dhuunfaa galuun hin danda'ama. Gaaffiin jedhu siin ka'a yeroo baay'ee hin danda'ama. Sababiin isaayyuu cooma lachuu wal qabsiisnee oofuu dandeenya. Coomni inni guddaan kun cooma labsiiti. Coomni inni sun immoo kan dhuunfaa keenya coomuu dandeenya. Gaabbii galuudhaan as keessatti kan coomamuu danda'u. Fakkeenyaaf sigdanni gaafa nuuf kennamu waa'ee cubbuu keenyadhaaf saganna. Kophaatti lubni nuuf laatee ammana sagadnu hin jedhu. Kan cooma kanaa garuu dhaabbataan 41 saganna jechuudha. Kanaafuu cooma kana immoo kan yaadannu 41 kan sagannu immoo gidiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra ga'e, rakkina isa irra ga'e hunduma hubachuudhaan waa'ee rakkina isaa, waa'ee xina isaa nuuf jecha dhiphachuu isaa yaadachaa gidiraa isaa irra ga'e sanaaf kan coomnudha jechuudha. Kanaafuu cooma kana keessatti egaati nuti ija keenyaan, gurra keenyaan, miila keenyaan, harkaaf luka keenya hundumaatiin waan hundumaan coomuun barbaachisaadha. Cooma kana keessatti egaati wantoota gaaffii isinitti ta'uu fi gara fuulduraattis gaaffii yookiin yaadas qabdan kaasuu dandeenya.